BBC Afaan Oromoo waliin tura. Ashama Kamultan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Tarkaanfii humnoonni nageenyaa godina Walaayitaatti fudhatan akka qoratamu koomishiniin mirga namoomaa gaafate. Kanabbaroo noormaali ahun. Kaleessa kan turerraa haara tasgabbaa'eera. Boodittitti sababa ijoolleen baay'ee waan du'aniif xiqqoo haalli jiru cimaadha. Lakkoofsi ogeessota fayyaa Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa jiraachuu turtii qondaala paartii badhaadhinaa waliin taasisneen. Baay'een isaa yeroo qorannaa geggeessinu keessattuu taatee bifa kanaatiin wal qabatee kan tayyibatu ture naannoo Shaashamannee saniin wal qabatee eeruu. Pirezidaantii waldaa Maccaaftuu lamaa maaltu mudate? Suuranii ol nafanii harka jilbeeffachaan jedhanii nan jilbeeffattee bakkuma jilbeeffattee jirtu sakatta'anii gibbii keessatti lam'anii naanna'an. Dhimmoota kaan daballee isin biraan geenya sagantaa kana ammayyuu taanaa isin biraan ga'a. Gaaffii naannoo ta'uu wal qabatee godina Walaayitaatti kaleessaa fidheen gadda wal dhabdee keenii yoo xiqqaate namoonni 10 du'uun isaanii himameera. Koomishiniin mirga namoomaa ibsarra baaseen namoonni 178 to'annoo jala ooluu tarkaanfiin humnoonni nageenyaa fudhatan akka hatattamaan qoratamu akkasumas akka tarkaanfii humnaa olii fudhachuurraaf qusatan gaafateera. Hojii gaggeessaa paartii warraaqsa biyyaalessaa Walaayittaa kan ta'an obbo Maatiyus Baalcha magaalaa Sooddoo fi Booddittiitti yoo xiqqaate namoonni 7 du'uu fi namoonni miidhamanis gara 20 akka ta'an BBC'tti himaniiru. Attaaqala እንግዲህ የታወቀው walumaa galatti maddeen adda addaarraa odeeffannoo ba'eetuun beekama. Kanneen hospitaalarraa argamanii fi kanneen utoo hospitaala hin ga'iin ammoo du'anis jiru. Lakkoofsi maddeen adda addaarraa kenname garaagaradha. Lakkoofsi mootummaan ifatti hime 5dha. Ta'us garuu amma Boodditti qofaatti namni 4 akka du'ee fi Sooddootti ammoo namni 3 akka du'e himamaa jira. Nuti haga ammaatti kan mirkaneessinee jirru namni 7 du'uudha. Garuu kanneen hin baramin yookaan hin galmaa'in jiru jedhamee yaadama. Lakkoofsi namoota miidhamanii ammoo 14 haga 20 ta'a jedhama. Jiraataan biraa dubbisnee haalli isaa amma tasgabbaa akka jiru BBC'tti himeera. ትላንትና ከነበረው ኖርማሊ አሁን ተረጋጋ. Kaleessa kan turerraa haara tasgabbaa'eera. Boodittitti sababa ijoolleen baay'ee waan du'aniif asii fi achitti boo'ichi waan jiruuf achitti xiqqoo haalli jiru cimaadha. Sooddootti tasgabbaa'ee jira. Namni luukaan magaala keessa ni deema. Konkolaattonni immoo kanneen magaalicha keessaa qaxxaamuranii deemanirraa kanaaf kaan tajaajila kennaa hin jirani. Suuqiiwwanii fi manneen daldala tajaajila kennan biroo cufamanii jiru malee kaan nagaadha. ሌላው ሰላም ነው. Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoonni 20 koronaa vaayirasiin du'uu ministeerri fayyaa ibse. Qorannoo sa'aatii 24 keessatti taasifameen vaayirasichi namoota 584 irratti argameera. Waliigalli 24,000 caaleera. Gama kaaniin lakkoofsi ogeessota fayyaa vaayirasichaa naannolee garaa garaatti qabamanii dabalaa jira. Firaafoolii dhugaasaa gabaasa qabdi. Itoophiyaa keessatti tatamsa'inni COVID-19 erga dabalaa dhufeetii ogeessoti fayyaa hedduu vaayirasii kanaaf saaxilamaa jiru. Ti'aanaa hoogganaa waajjira fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa Oromiyaa keessatti namoonni 1,000 ol COVID-19 qabamuu isaanii fi isaan keessaas gara 30 ogeessota fayyaa ta'uu himaniiru. Baay'een isaanii hospitaalota keessumaa wiirtuu yaalii kun taane naannoo hospitaala tajaajiluma idilee kennan keessattidha. Akka Oromiyaatti godinaalee magaalota hundumaa keessatti yeroo ammaa kanarraa dabalatee gara 1,827 irra ga'ee jira jechuudha namooti qabamanii magaalota naannoo Finfinnee jiranii fi warshaalee keessa bal'inaan jechuudha baay'inni keessa jiru. Naannoo vaayirasichitti tatamsa'e keessaa tokko kan ta'e naannoo Tigraayitti hanga ammaatti hojjettoonni fayyaa 30 ta'an vaayirasichaan qabamu waajjira fayyaa naannichaatti qindeessaan loojistiikii COVID-19 obbo Xaamaa Arradoo BBC'tti himaniiru. Maaca'uu Lamlam hospitaala Kaarlitti wiirtuu adda of baasuu keessa kan hojjetan Dr. Saamsoon Nagaasii tatamsa'inni vaayirasichaa haala yaaddeessaa keessa akka isaan gasheeru dubbatu. Haala yaaddeessaa keessa jirra. Allamaaxaa yoo laallee hojjettoonni fayyaa 7 vaayirasichaan qabamaniiru. Hospitaala Aayidaritti ogeessota fayyaa olaanoo 3 dabalatee hakiimootii hedduun vaayirasichaan qabamaniiru. Kanarraa akka ka'e hospitaalichi tajaajiloota baraman kennaan jiru.
Naannoo Sidaamaatti Daayirektarri dhaabbata fayyaa hawaasa naannichaa Dr. Maatee Mangashaa hanga kaleessaatti naannicha keessatti namoonni 452 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa 13 ogeessota fayyaa, 2 immoo hojii gargaartota ta'uu dubbataniiru. Vaayirasichi Indastiriyaal Paarkii Hawaasaa keessattis tatamsa'aa jiraachuu kan himan Dr. Maateen hanga ammaatti hojjettoonni paarkichaa 100 ol ta'an vaayirasichaan qabamuu BBC'tti himaniiru. Dhugaadha. Vaayirasichi tatamsa'aa jira. Odeeffannoo hanga har'aatti qabnuun hojjettoonni 130 ta'an qabamaniiru. Odeeffannoo jalqaba nu ga'een hojjetaan tokko vaayirasichaan dhukkubsatee mana yaalaa jiraachuu barre. Sana booda qunnamtii inni qabu hordofuun yeroo qorannoo gaggeessinu namoota hedduu irratti vaayirasichi argameera. Ammaaf qunnamtii jiru hordofaa fi namoonni akka of eeggatan barsiisuutti jirra. Kanaaf tatamsa'iin achi jiru to'anne irra jechuu hin danda'u. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa naannoo Afaaritti torban lamaan darba keessa lagni Awaash guutee naannolee hedduurra lola'uu isaatiin jiraattonni 27,000 ol ta'an keessaan irraa buqqa'an. Walumaa galatti aanaalee 12 keessatti namoonni 67 ta'an balaa lolaa kanaan miidhamuu qondaaltonni BBC'tti himaniiru. Dhukaasa mana hidhaa magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo keessatti raawwateen namoonni 10 ajjeefamuu aangawoonni himaniiru. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa konfiraansii xumura torbaa dhiifatamarran deebi'aa. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa konfiraansii xumura torban darbee taa'een ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalatee miseensummaa irraa ittiseera. Kanaan ala gorsaan dhimma hawaasummaa ministeera muummee Abiy Addee Xaayibaa Huseenii fi hoogganaan duraanii biiroo bulchiinsaa fi lafa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa kanneen ittifaman keessaati. Akka sababaatti dirqama dhaabaa hin raawwatiin hafanii kan jedhamanidha. Qondaaltonni kun miseensa koree giddu galaa dhaabichaa fi dubbii duraanii dhaabichaa obbo Awwaluu Huseen kan dubbise Baqqalaa Toomaan badhaadhinni Oromiyaa akkamiin miseensa koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa koree giddu galaa keessaa baasuu danda'a jedhee gaafateera. Ilaa maaltu jira seeta? Gaafa walitti makamuun suni murtaa'u mirgaaf dirqamni paartii ODP keessa turee fi akka biyyaatti immoo addawaayii keessatti qabnu ture suni guutumaan guututti gara nacee jira akka jedhu seeraan mirkanaa'ee dambiin kun immoo boordii filannoolee qaama dhimmi ilaallatuun illee mirkanaa'ee jira jechuudha. Amma gaa mirgaaf dirqamni sun kan dhuunfaan qaban erga dhiisanii gara bakka tokkotti dhufanii sin garuu mirgaaf dirqama dhuunfaan qabdan sanatti dhimma baataniitu kan paartiin badhaadhinaa kan damee Oromiyaa kan miseensa koree jiddugaleessaa akka obbo Lammaafaa kana ka oggure kun akkamitti ta'uu danda'a? Ila mirgaaf dirqama akka dhuunfatti qabnu sun jechuun baay'ee gaafuma paartii badhaadhinnaa ijaarru paartiin badhaadhinnaa akka biyyaalessaatti akkuma jiru ta'ee dameen isaa damee Oromiyaa, damee Tigraay, damee Amaaraa, damee Kibbaa jedhameeti kan ijaarame dambii keenya keessatti. Paartiileen damee kun immoo dameef immoo aangoo kennametu jira, aangoo kenname. Walitti baqanii tokko ta'aniiru inni jedhu suni akkamittiin dhugooma reega quba qubaatti aangoo akkanaa qabaatanii obbo Awwalu? Ila baay'ee amma aangoon murtiin murteessine kun murtii dhumaatii miti baay'ee. Yaada murtii eenyuuf yaa'ichaaf yookaan mana marii paartii badhaadhinaa biyyoolessaatiif yaada murtiiti kan dhiyeessine. Still final approval ka argatu achirratti. Amma konferensiin kun taa'ee maaliif qaama seerummaa qaba OPP mataan isaa Oromiyaa Prosperity Paartiin qaama seerummaa qaba dambii keenya keessatti konferensii geggeessuu danda'a kana seeraan kennameef konferensii irratti yaadota murtiisa barbaachisan kun kana hojjechuu danda'a jechuudha. Akka damee Oromiyaatti waan raawwatu qabu hin raawwata. Akka waliigala dhimmoota akkanaa kana immoo yaada murtii gurguddaa akkanaa kana immoo yaa'ii dhiyeessa. Dhuunfaatti socho'uun kun ammas ishee akka irraa deebitanii fi dhuunfaatti ka Amaaraa ka Kibba ka Somaalee ka Oromiyaa dhuunfaatti socho'uun kun paartiin badhaadhinaa dhaaba tokko ta'eeraa koree giddu galeessaa tokko qabaa mana maree tokko qabaa isa jedhamu sana wajjin waliin faallessoo obbo Awwalu. Akkam seeta biyyi kun biyya guddaa amma konferensii akka biyyaalessaa bakka takka geggeessinuu jenne hin danda'amu. Kana paartichi damee qofaa miti zoonii irraa qabna. Zoonii hujimaata dhaabaatiin kaaga ammaa jiru kabiraa haarawaa akka paartii badhaadhinaatti hujimaata haarawaa baasaa jirra. Haga hujimaanni haarawaa ba'uu fi hujimaanni haarawaa ba'u kun immoo yaa'ii ittaanu ka paartichi geggeessuun mirkanaa'e.
Agasiif immoo hujimaata jiru san haa fayyadamnu ka jedhu sanillee manuma mariitti murteessee murtii beekamtii seeraa kan qabu jechuudha. Hoogganoonni amma ittifaman kun seeraan gaafatamu wanti jedhu yookiin hidhamuu malu wanti jedhu shakkiin jira. Kanarratti maal naan jettu? Baay'een isaa yeroo qorannaa geggeessinu keessattuu taatee tibba kanaatiin wal qabatee kan adde xayyibaattu ka'aa ture naannoo Shaashamannee sanii wal qabatee eeruun gamaggamni hawaasa irraa fi geggeessitoota keenyarraa kan ka'aa ture isii wal qabataa xiqqoo isii sunillee qulqullaa'ee yoo bilisa taate gaarii yoo bilisa ta'uu baatte sun akkuma nama kamiituu gaafatamummaan suni yoo badiin jiraatee fi badiin sun immoo seeraa yoo mirkanaa'e suni eenyuufillee ka ooluu miti. Xumurarra geenyeerraa pirezidantiin waldaa Maccaatuu Lamaa Obbo Dirribii Damuusee humnoonni nageenyaa mana koo seeraan alaa sakatta'uun badiinarraan ga'an jechuun himatan. Torban darbee gaafa kamisaa galgala mana jireenya isaanii magaalaa Buraayyuu argamutti rakkoon qunname jedhan sababa isaa akka baruu hin dandeenye ibsu. Habtaamuu Xababuutu isaan dubbise. Gaafa kamisaa Agosti 2020 galgala sa'aatii 3tti dhufanii balbala marsanii waraanni dhufee balbala rurrukutanii banaan jedhanii lakkii isaatii kanatti hin bannuuf maa inni jennaan poolisiidha jedhanii poolisiin guyyaa dhufa malee halkan hin dhufu jennee calumaa dinnee amma sa'aatii 3tti calqaban hamma sa'aatii 5tti utuma dhiitanii booda harri inni guddaan biyya daansaa inni karaa gadii gadhiise inni karaa gadii yeroo gadhiisu bahee bisilatti cabsanii seenjitee booddee walguuranii qawwee guuranii ol nam'anii harka jilbeeffadhunaan jedhanii nan jilbeeffattee bakkuma jilbeeffattee jirti na sakatta'anii gibbii keessatti nam'anii naanna'anii mana hunda babbananii ilaalanii maatii mana jiru gadi yaasanii beenuun baanaa jedhan nagaa mana hidhaatti nageessu dheetiin bahee dhageere yeroon balbalarra gadi ba'u dura osoo karran ga'in salgii qabee na darbate tokko isa booddee yeroon balbalarra ga'u bitaa mirgaanuu xarabaadhaan miila na jalaa butanii jirma dugdatti gadi na gadhiisanii dugdarraa na xaaxa'ee bakka gaggabeen kufee achi yeroon xinnoo bayyan'ee hundi immoo miilaan caammaadhaan dhiitanii gadi na garagalchanii achi wagaa koobilistoon irratti daa'imeen lafaa ka'ee isa booddee maatii hundumaa gadi yaasanii karaa xiqqoo irratti gara tokkotti nu deebisanii eeggachiisuma bakka isiniin adabattanii maaliif balbalan maddanii waan aga'een dubbisanii manatti deebi'anii mana hunda sakatta'anii moobaayila fudhatanii mucaa obboleessa koo na wajjiniin gara waggaa lamaa jiraate giraajuweetiidha nama digirii qabuudha isa fudhatanii deemanii egaa bilbila naa deebisaniiru mucaan immoo hidhaadhuma jira kanuma gaawwanni ta'e. Jechuun sababa isaa isinitti maniiru sababa sa'aa sanitti itti dhufaniif gara mana keessanii. Waraana qawwee hidhates dallaa kana guutee jira nama ollaa keessanii nutti mee jedhu gaa poolisiin. Poolisoota federaalaati. Biyya adda addaa uffatu kan siviilii uffatee jira isa kam akka ta'an hin beeku. Kan federaala nuun jedhe poolisiidhuma asiiti. Poolisiitti asitti tukaraan baniin bilbilaa federaalaa waliigaluu yaalaa nuun jedhan. Toli sana booda sakatta'anii wanti isaan argatan jira. Waa tokko iyyuu hin argatan. Dhimma kana irratti kan dubbisne itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Buraayyuu Obbo Dassaalany Siyyum garuu kuni ta'uu hin danda'u jedhu. Lakkimmaa odeeffannoo sayyuu hin qabu. Maayyoo odeeffannoo kanaan arganne guyyaa guyyaan haala nageenya keenya hin qorannaa gabaasa kanaan hin qaqqabneen. Isin itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Buraayyuutii mi? Eeyyeen. Tole kanaaf beekamtii keessaniin alatti waan akkasii garuu raawwachuu danda'a? Amma raawwatee jedhee akkaataa dubbachuu hin danda'u sababni raawwatuufis hin jiru. Meeshaalee gurguddaallee qabatanii dhufanii jedhu akka isaan jedhanitti. Wanti akkasii otoo jiraate wanti kun waan guddaadha. Humni nageenyaa akkaataa sanaan otoo bobba'ee inkwaan qaama dhimma kana gaggeessuu dhiisisee namni alaatiyyuu odeeffannoo hin qabaata. Ani sadarkaa sanatti taa'ee odeeffannoo akkasii dhabuu jechuun natti fakkaatu waan hin taane ka'aa jiran malee ta'uus hin danda'u malee humni nageenyaa akkaataa sana hidhame kaampii ba'uu kan danda'u ko manni ajaja mana murtiitiin poolisiin bahee waan tokko hojjechuu kan danda'u. Egaa dubbii keessan irraa akka nu hubadhetti odeeffannoon qabuudha. Amma gaa isaan nutti himaniiru miidiyaatti dubbataniiru. Kanaaf si'achi dhimma kana qorachuu yaaddu? Odeeffannoo isaa qulqulluu ta'an hin qoranna rakkoon akkasii yoo jiraate. Garuu ta'uu hin danda'u waan jedhu fanaan sababa isaa dhimma kan dhiyeenyatti hoogganaa waan ta'eef hin jiru waan ta'eef. Kanaaf dhimma kana deemanii odeeffannoos kennuu danda'u ture. Garuu hin jiru wanti akkasii wanti nu qaqqabee hin jiru. Iyyan akkasiis magaalaa sana keessatti hin jiran nama maata. Isaan akka isaan jedhanitti gaafa qajeelcha poolisii Buraayyuutti bilbilaanii miseensota poolisii federaalaati waliin ta'ii waan isaan si gaafatan deebisii finaan jedhanii jedhan. Lakkishanii kan beekudha. Akkamitti akka deebisaniifis gabaasa kana poolisiinis akkamitti akka kennan beeku.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu sagantaan keenya irraa kanumaan xumuramee boru walitti deebinaa halkan gaarii.